ولي قاليتو أنا مصطفى دبين برباديني متأخنا وجيجي سراقة بجرم لا أكني كسر سر دي مسنين بها لما خيتي بس برباد لما بلتي نني قلت لك كذا كان ما دقيت كوتي واني نقوته في الدور ما كده مدي درارتو شوف ورانو وانا كسي رتي يا لايران لا جالس تاني بار غافا ركون إنسانين فرماتا برباد مالي غافا ركون إنساني أسبانيا تشبانيا أكنا تو من مي واقع لهم تكن تمسكات السين ما مصطفى راس واقع كنافي واسي واني تو يوتي وجي سينجر تنا وجيران ولجن ومصطفى تو وجي نسين أوتو وهاي تما والمانين وانت كمان jireenya keessa irra akka nguroo barba yoonani akka jireenya tee keessa bahee Mustafaa wajjin jiraadhaa barbaadde. Mustafaa fi maammee walii galanii waan godhaa turan argite. Si duree galee si xiqqeessanii jeer. Isa akkatti natti xiqqeessanis dhiisanis akkatti deebisuuf hin beekan waan san keessa hin galin. Takka tana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تفرد تتخنيا كم نجا جرتني بقى جراتهم بقى جرتني تهند خسنا ربنا جت سنة تعاتوا سنين جاتات ما أكاد سافر مصطفى والبربهدا جرتن قبض دنجة شولا أبدي نرتي دولة لما ضروري في سبر بعدا لما قدا لما سي في الليل دنتا مصطفى في الليل دنتا بلتي خيتي في الليل دنتا خيتي في سبر بعدا لفو باتوس دنتا تاتي نانجي شولا مالي في خن هنجنو لما خيتي نانجي أيلن دنتما لما خياتي يجادان لفيت شولا وان إني نانجي شودي من قبان قبو كاميرا خي حادت من محرمرا دابدا يسايق شولا وان إني نانجو مبيني ولما مبرا سلماكو قبو هنجر مكين فانا سباني سنجا ciao salamta negeri siti salamta rabbitu salaka hiyatin sigalan qabo wala dese malto barbade dimma khiti bis barbade dimma khiya khatna barbade kumman sila so bete so sigalte dubbin situna barbada ture situna barbada ture garo aga nama galutti yaw beekama nama barbadun dirqam kanati na barbad kan qanceen iyyuu qabdu kan sangaan iyyuu qabu qanceen yite jedha oromoon beette alimbe hoaya kan hunda makma sakana nis ndaganye amkum dimnet wala natti diyaachuu debara sonatti diyaate waa baay'ee baratta bitte la tanteetuni nama wallati malee waan man barsiistu amma maal seete dubbiin yaw sinin galu baani waan taatan beeku malee guutuma faamilii keessa guutuudhaaf hin galu dubbiin wasan beeku Muhammad dabalatee Mustafaa dabalatee amma duraati sirri jirta fakkaata amma sillee dabalatee marti keessan tokko taartan akkasii baala irta ani amma kana natti mun fitte duba salaamat wanni sitti mun dhufe ajandaa guddoon waa jabduu sii dhufe maal wanni jabduun tunis akka itti jirruu fi akka keessa jirru hin beektaatis waan keessa jirru برد المشكلة تنان ندبي وان أتبر بدور يعني خيتنا قلتي وانا تنرى برباد يعني أنا وانا تنرى برباد أبدي أنا رترقت أنا جارتينا ما مالي ما جارتينا ما نجرين درارتو جارتينا ما نجرين سانو قوتك خباو جرتو ما جارتينا ما جر نبرد عبدتك رو أما اللي جارتينا ما نجرين أنا جارتينا ما أدرس بروس دقاي واسي ما درارتو واني سيمو برباد درر قدون واني جبدون ajajab duudhatun andurii ka formaata itti barbaanneeti ishin ammaatuni ulfaatudha sittanin wanni inta kasii dhufeefi beetta waan keessa jiru atis waan keessa jirtu beetta ans waan keessa jiru waan an samoona taa jiru beetta Mustafa nagaa hojii giraachi jiru waan takka xamuda taa jiru jiru nagaa qabna Mustafaa wajjin immoo waan an siin jedhe kallattiin an siin jedheen yoo deemte malee machin osoo itti Mustafaa waliin jiraattu nagaan jaalala tokkummaan hin jiraattu yoomillee sittan mana dhagaye maaf seete takka Mustafaa waliin jiraachuu waan ani siin jedhu hojiirra oolchi takka moo Mustafaa wajjin hin jiraadhu jireenyi tiyya akkanumatti akkuma farda leexaadhee fiigaa jiru jireenyi tiyya asiifacha wal keessaa fiidduu barbaadde akka fedhe yoo si ta'ellee jireenyi keessa sinnaqu inni irra sitti dhufeefi waa lama sadii lama sadii garuu waan tokkoffaa taate dursitee sitti hima Mustafaa waan godhaa jiru siifaraa miti hin beekta naaloo beekte malee naa gadii miti Mustafaa nama wanni beekuu qabdu dare Mustafaa beekta yookaan na eegale maal eegale Mustafaa wayini jaarsa kiyyatte waliin jiraatta garuu wanni beektu tokko hin jiru Mustafaa nan eegaleera anna maal si galaati mee namni gibbii namaa seenetti waafaa fuudhaattuu akka beennutti nu namni yuutuubii waan atu dhabe yuutuubii nama yalaata kanaaf ليش يوتيوب خاص يلاته
YouTube nama wayyatee jira si ibsuu danda'an waan jiru guutuu hin beeka ati YouTube nama maatte jedhin inni garuu si ibsa eegasi takka takka ani waan akkasitti ani sababan qabu bar waan namaatu sababan barbaachisu tokkollee hattuudha bakka hattuun qabu sanis dhagaye maana nanne nana qaamiti nana qa na ilaallan nun gadi kaase YouTube nama maateellee deebisedhi yaa deebisu takka tana na dhagaarta si seenaarti sammuu إنسان ونكنا السنة بر ودي دمي جدي اللي كمسي اللي كم فما وانت سيني سنتي فرا أنا فهمتي إفردت يوم نكيت قلت إفردت أنا بي من هي بديو من هي تيم فرد سينجل دبين أجرّا بر نام بشارة صار كده أنا اللي أكسر بر بشارة سد دار رباس وما دار رباسو يعني نام قد أجر ويشول ترانر gitu garu ati fi wain ke ti Mustafa akas fakachara kana fi takafan ishitan lamma fan mochu ati Mustafa walin jirenya ke tu fito walin jirachu warbada jirachu tin jirada malle jirenya jiramu ana ma jirenya jiramu mana senani yesin dar ku jiramu mana senani rafani baun minni wagail ay akiti jirachu jira sidi be male jirenya hiya anan dimne bar wanti manati sarakisar tu bar si qofo sontane nama bayira kisarti kana bar kana rakkota nan barbaado jette waa sin jedhe naa god wani sin jedhu mal wannet yet mal fala wani sin jedhu tokko faani takka si jedhee jira lammaffaa ishii lammaffaa Mustafa irraa goriitini jireenya tiyyarraa goriiti bultii koo keessa nagaan nan jiraadhaa hoo barbaadde waan ani sin jedhu qofa hojirra oolchita waan Mustafa sin jedhu waan Maammee sin jedhu waan Abar sin jedhu dhiisi waan sin jedhu hojirra oolchita sunis maal jennaan Mustafa Samuna Maammee walii galanii waan irratti godhaa jiran agarteertallee dhageessallee gurraa qabdu. Santi dura eegalee ati rakkoon qabu. Waan eegalee hin jiru namni durallee san duras. Jaartiin nama eegalee deemuu maaliiti? Jaartii waayee. Yerummaa akkasiisan eessaa fidatteeti jabeenya akkasiisan eessaa fidatteeti. Daraartuu barate bar jaalallee kooti bar. Jaalala heetum dasii ani garuu sammuu nama biraa fuudhanii si keessa kaan ta'e ani rabbiin kun haa beeku. Maqaan namaa nan beeku tuni naddeemuun gitti malee siiyuun beeku. Namni ni nan beeku nama kabajaa qabu nama safuullee beeku. Ati waan dhiirummaan qabdu waan namummaan qabdu. Na dhagaye daree. Kan qabdu. Daree na dhagaye yeroo tokko. Namaan si beeku maqaadhaatti sin tokko malee. Dhugaan ati qabdu yeroo tokko safuullee si dagachiisa. Hawaasa illee walitti si muufachiisa. Wanni ani bar keessa darbee bara hawaasumallee uummatuma hawaasa keessa jiraachaa jiru arrabsaara. Sababa maal sababa keetiin. Maali sababa maal dhugaa kiyyaafi. Fedhu dhugaataa fedhu waan kiyyaan namaati jeeni wanta kammalleeti. Sani yaada mataa kee amma kun hundinuu yaada mataa keetiitii miti. Adi yoommas balleessitee irraa hin deebi'aa karaa kanaa yoo jettee karaa namummaatiin dhiifamummaan dhufte adi rakkina. San barbaadda? San barbaadda? Sanoo barbaadde waan sin jedhu naa raawwatta. Maali daruurii shartii kaa'achuu qabda? Anan sin jedhu na dhagee. Ati laal jireenya barbaadda hin beekami? Mustafa waliin jiraachuu barbaadda miti? Garuu jireenya illee sin ta'u jiraadhu waliin. Garuu yoo san barbaadde Mustafa irraa akkana ni goru ergi barbaadde callisee na dhaggeeffadhu waan naa gootu. Amma gara wal gargaarsatti adeemnu dhagee. Si gargaara waa si gargaaru jira. Maal taanani? Takka YouTube nama ate tana. Dhageesse sababa YouTube tanaatiin Mustafaan barbaadamaara waraannamuuf dhaamuuf akka yaalii ajjecha irratti deemuudhaaf jiran garee qophaa'ee lafa jiru jira. Na dhagee Mustafa barate rabbii miti bar waan inni ta'u wanti beeku. Atis rabbii miti dha waan isa beeku. Ani si tokko miti bar hin beekan waan jiru warra kaayyoo kana irratti mijeeffatee irratti waa raawwachuu jiru wal beeka. Timmoo kana bakka isa wajjin eenyudha homaan ta'u Mustafaan. Waan takkan ta'an takkan mudatu. Abbaa YouTubaa sanis dhufee anu gaafatu. Akkaataa fuuldura dhaabbii gurtaan agartee. Abbaa YouTubaa na dhagaye abbaa YouTubaa haala jiru mijeeffatee jira. Akkata YouTube ofii deeffatu. Bifa barbaade. Adeeffatu maal si naqaati? Na dhagaye ani si gargaaru fi daree. Maal na gargaaru? Mustafaan akka waan taaneef sitti hime. Waan takkan ta'u. Na dhagaye waan takkan ta'u Mustafaan. Waan takkan ta'u. Mustafaa gareen irratti qophaa'e kun yaalii bakka cuubee waraanu waan akkasii irratti yaalaa jiran. Dhagaye sittan hima. Bar gaafa rakkoon hin seenin furmaata barbaadu malee gaafa rakkoon hin seeni as baanii achi baanii akkana ta'u minne waaqa yeellam. Takkan ta'u iskaatis siin nama Mustafaadhaas waa godhu. Kanaaf waan inni ta'u yoo ta'u hojii siin jedhu tana hojiirra hin oolchine waan Mustafaan ta'u hojii godhaaf kan ilaalu. Waa eetama olmaan nayina waan takkan godhu.
sammuun kee bakka see waan sirrii jiruu natti fakkaatu warra barra na jala Sille dhaabbattee. sammu kana sirri sigilaati silaa gizee katte filaan. Amma takka tan lammaffaa jireenya keessan irraa akka guroo yoo nani akka jireenya ta'e keessa bahee Mustafaa wajjin jiraadhaa barbaadde. Mustafaa fi maammee walii galanii waan na godhaa turan argite. Si duree galee si xiqqeessanii hin jeer. Isa akkatti natti xiqqeessanis dhiisanis akkattan deebisuuf hin beekaan waan san keessan galin. Takka tana. Nama kofalchiisu daree kun nama kofalchiisu. Barre waan irraa Hiruma hunda akkana moosu bicha. akaayini kofallaan ofittuu kofaltee jedhan. Bara ofittuu kolfaarta bara. Mustafaa gara Mustafaatiin wanna jiru dubbii lafa Mustafaan jiru naa himta. Ana baanteetu moo tilmaana dubbachu girta silaa. Daraartuu bara uummata jalatti salphadheera bar daraa nama tumsiisu dhabeellaa duriyyee safara keessa deemtu guyyaa guutuu shiishaa fuufaa ooltu duriyyee ana nama uummata biratti kabaja qabu kana. Si kabaja qaba. Nama uummata biratti jaalala qabu kabaja qabu kana duriyyeen bakka ishiin baatan beekne. Kabaja qabaatte yoo ati kabaja qabaatte hundumaan jaamti sareen shaaree akaraa deemtuun gartame saree tanaa ta'etu sirra kabaja qaba. Gatiin koo waan bar wani nagaa maani sirraa shaffanee dhowwaa jiru siin galle gaafa maddiitti galee in argita waan sirraa dhorkaa jiru waan maddiitti galee sirraa dhowwaa jiru Narraa si irratti bittu naaf si dawutti hin jirti. akkasuma bar waan of harkaa qabdu gaafa of harkaa dhabde argita waan ta'eef siin galu amma kanaaf damii xiyya tana bahuu qabaani yaaluttus jibbitus damii xiyya tana bahee kan Mustafaa waan takka hin fiddu. daree Waan takka. na dhagaarta Ifuma xiqqeessite malee waan takka narraa isin dirristu naaf. waan jedhu ani daraartu hojiirra na oolchi. Egaa sirraa goraan bar jireenya kee keessa bahee maddiitti galee jiraadha. Takka damiitti bahuu qaba na dhagaye. Haala naa mijeessi haala sii mijeessa na dhagaye. Takka akka sirraa goru lafa Mustafaan oolu. Lafa oolee bahu. Sana mara ek mana kiisif dure. Mana ka ani bara akka sanitti osoo dhufee barri hin dhufaa barri. Garuu laali dubbii biraat taati. Harmuulaa tanyaan dura homme si dheeraa si nama. Ani Mustafaa mana keetitti dhufee tumsiisuu wayyamoo ishii immoo sunuu hafu ishii akka miinetti aga guyyaa lama shan jaawaan hin caalle gidduu walii galee tu. Ana Mustafaa dubbii barbaadini mucaa kana hojii keessirraa qabu jira malee akka inni akka sare deemu sanniin bihaa. Ishii tumuu wayyamoo haayisisu Mustafaa. Waan takka harta takka godhuu hin dandeessu. Haayisisu moo tumsiisu. Waan takka godhuu hin dandeessu hin jeebar. Ani barre wanni kana danuu sitti fidee. Sila ati waan minjira kanatti himuudhaan fitte dhimma keetii gisi barbaade dhimma bulchee ni gette akkasii akka nama du'ee tokkotti wanni nagoota fidee waan ma. Dhimma keetii miti daraartu. Anne waan takka. Ishii Mustafaa yaatuma moo jedhamu. Waan takka wayya kan filadhatti bar. Lama jaalatan. Siitu dhiiraa fudhadhu lamaan keessaa siitu abbaa dhimmaati. Luka lama qabnaaf muka lamaan koranii jedha Oromoon beekte. Kunis deema malee anatti miti. Kanaaf takka lamaan jaalatan. Mustafaa takka damii kiyyarraa bahee kan dhingadda nama natti bitanii na tumsiisan. Maammee dhiisi. Mustafaa maammee dhiisi. Maammee guyyaa waan beekamne gidduutti lafa jala oolcha. Maammeen ber nama bari. Nama tokko waan tokko godhuun qabdu tabbalasi akkanaan tarra hin jiinta. Maammeen bar osoo lama dhiira dhiisii nama dubartii qabsiisan. Fiishaa si qamaasisee waan akkana haasawsiin jee deemis matti haasawaa natti hima. Amma na dhagaye ilaal daree. Ani bar wanni sitti dhufeefi ulaa kana daraatu maal agarsiisuu badhate waan hawwatte maal ta'a? Maal? Ishee lafa Mustafaa. Sila ati nama itteef laalta namni hiriyaan tantee gisee si bittee waan hin taane sitti haasawite waan hin taane hunda dhugaa saayiti burri hin taane nama gooti. Maallaqa yoo barbaadde rakkoon kophaan isaan si kennan san ol si kennuun hin danda'ani. Ani maallaqa hin barbaadu. Durallee sitti himan jiru. Dacha keetitu si garte himsisu jira baramma. Warra ala jiruu fi warra onni jiru. Bana garaachiin ani maallaqa hin qabaani. Maallaqaaf rakkoo maallaqa hin qabu sitti nima dhagaye. Kana beeksisa akka qabdu. Qabeenya qabullee sitti agarsiisuu hin danda'a rakkoo hin qabu sun. Garuu ulaan siin jedhu tana caarraan qabu tanatti na galchi. Ishiinis carraa qabdu. Mustafaa ta baay'ee miti. Akkuma inni eenyummaa koo argutti deemu wakiyya gubadhee uummata natti kolfaa jiru kan ofirraa tasgabbeessu guyyaa takka na hayyami. Lafa inni oolu bicha na himi. Bara akkanatti naa qabiitii nan tuma siin jechuu kootu miti bara. Lafa inni jiru bicha natti agarsiisa an qabeetu mo'ana. Laalamma akka obbolummaa leemtee akka sabummaa tokko agarteemi. Akka Oromoo tokkotti nyakkee tokko. Sabummaa maaltu jira wanti tokko waan yaade waan taane sabummaa maaltu Oromummaa maaltu jira. Wanti nama waan kan hunda hojjedhu siin jedhan garteemi hojiin kan kee hararaan ooluu je'in. No namni hin ergine dhagaye namni hin ergine
hojii kana ofii kiyyaaf hojjechaa jira. Nama targeettanii ajandaa godhanii abala targee sadhiisi sun olola. Ani ofii kiyyaaf kaayyoo kooti dhimmi kun dhimma kiyya na dhamaasuu qaba dhimmi kun na fiduu qaba jedhee tanan dhimma koo irratti hojjechaa jira. Ani waa'ee namaa nan naqwan takkaallee dhimmi kun dhimma kooti. Hojii namni na eegaa jira. Hojii deema. Kee xaanaa hojiin qabne. Narratti bilbilaara. Maal hojii maal qabdan dhagaye hojii beeytee dhiifamnu gaafachuu deemti yeetiin dhifamanii dhagaye bar waa waliin beenna bar isin bar garee ijaartanii akka nama biizinasiif garee ijaarratu jaarsa fi niitiif dhirsaan ijaarramtanii yuutuubii nama atuu waan nama aturratti hin beenna hojiin keessan kana ani naata nama humna kiyyaan nama jalaa humna koo hin beest. Subhanallah namni jalaa foon isa yoo jiraate dhufee ana gaafatu. Si gaafata? Bar nama tokko miti sin akkuma dhuftee na gaafatte sanitti ana gaafatu. Na dhagaye bar isin nama tokko miti ati bar garee ijaarrattaniit yuutuubii nama garee dhalattanii bar ijaarsa kee waliin atti bakka Mustafaa waliin bar. Mustafaan ani Mustafaadha. Mustafaan yoomiyyuu sin ta'u ati Mustafaan taatu garuu walitti dhuftaniit waliin connect wal gootanii yuutuubii namaa attan. Kanaafi takka diiliin osoo isinitti hin galle yuutuubii namaa nagaan deebisaafi. Galchaafi. YouTube bar abbaan nu bira itti galaafuun yoo jiraate as bahee akkana jee akkanatti akkatti na dura dhaabbattee haasoftu kana gartee min hana haasa'u. Abbaan dhufa abbaan gaafa dhufe akkanatti fuuldura dhaabbattee sitti haasa'u. Kanas samaanis gaafa sanitti ni eeg. Laal daree miidhani Mustafaa irra ga'u kanuu kaa barbaadu Mustafaa daaraa godhanii haatuman garuu ani sababa Mustafaatiif balaan takka akka sirra geessu hin barbaadu. Wanta kanta. Balaan isaa jechuudha. Abbaan dhimmaa dhufee ana gaafatu. Simmaa barre abbaan dhimmaa dhufate si wajjin dhaabbatee naasa'u garuu gaafa miidha sirra ga'e miidhaan irra ga'e jechuudha. Mustafaa kophaa isaattoo ta'e akkaataa barbaade namni daaraa godhanii waan ofii fudhatanii natti tolaanas gaafa kana natti tolaayyuu damiitii abbaa kana keessa. Kanaaf ati irraa goree buleettii tiyya ishee na dhagaye darii kana akkasitti na dhagaye. Maal fiddaa miti.